Sagaleen jira. Sagaleen jira mee? Sagalee yoo jiraate mee milikkata tokko tokko. Please dhimma jabaa tokko irratti dubbachuu deema. Kanaaf mee yoo jiraatan sagaleen jira. Okay. Hayyee waan hin dubbachuu barbaadu. Akkumaan si galtee barreeffama kiyya irratti barreessuudhaaf yaaletti yeroo har'aan tanaan si galtee sooshaal miidiyaa kana gubbaa namni si galtee siyaasa Itoophiyaa keessatti haala siyaasa Itoophiyaa haala si galtee rakkina biyya Itoophiyaa keessatti deemu jirtu irratti haala sabni Oromoo keessa jiru dubbachuu irratti waan sooshaal miidiyaa kana keessa tapha si galtee sooshaal miidiyaa kana keessa deemu jiruu fi akkaataa si galtee sagalee Oromoo balleessuu irratti waan dalagamu jiru Oromoo waan hin garin takkaatu jira waan Oromoon hin argin. Waan hin argin takkaatu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf sooshaal miidiyaa kana irratti fakkeenyaaf akka seeraa addunyaatti akka si galtee Universal Declaration of Human Rights kan mirga dhala namaatti Universal Declaration of Human Rights kan jiru irratti keeyyata 19 irratti namni fedheewu yaada mataa ofii si galtee ibsachuu danda'a. Miidiyaalee dabalatee jechuudha. Yaada mataa keetii waan si fakkaate dubbachuu dandeessa. Kun mirga si galtee addunyaati. Mirga addunyaati jechuudha. Garuu wanni kanaan faallaa tahaa jiru sooshaal miidiyaa kanarratti yoo ati si galtee qabsoo Oromoo kan dubbatu taate yoo ati rakkoo Oromoo kan dubbatu taate yoo ati si galtee seenaa kaleessa nafxanyaan Oromoo goote yoo kan dubbatu taate block nama godhutu jira. Oromoo waan tanan agarre sagaleen ummata Oromoo rakkoon ummata Oromoo roorroon ummata Oromoo gaggeeffamaa jirtu akka dhagottu godhuudhaaf si galtee warri nafxanyaa sooshaal miidiyaa kana kaampaanii si galtee Facebook kana keessatti nama jibbaa Oromoo qabu qaxxaranii nama sagalee Oromoodhaaf ta'u nama miidhama Oromoo dubbatu block godhaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Asiin block nu godhan, asiin baana, asiin block nu godhan, asiin si galtee. Kanaaf Oromoon si galtee tapha si galtee sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru kana Oromoon ammallee dammeexxee waan takka ofirraa addaan hin barre dhugaa dubbachuudhaaf. Maa takka. Warri nafxanyaa
kaampaanii kana keessatti nama qaxxaratanii nama jibbaa Oromoo qabu qaxxaratanii nama Oromoodhaaf sagalee ta'aa jiru balleessaa jiran buloog godhaa jiran Oromoon tana ofirraa arguu hin dandeenye. Feesbuukii kudhanii waliin bare hurnanuu sii galtee buloog godhan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee saba kanaa dubbattee waa'ee Oromummaa dubbattee waa'ee ashaaraa kaleessa nafxanyaan Oromoo goote yookaan dubbattu taate warri jibbaa Oromoo qabu sooshaal miidiyaa yookaan kaampaanii kana keessa kaayanii qaxxaranii buloog nu tolchaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoon bakka tana hin dammeenye. Oromoon hin argine dhugaa dubbachuudhaaf bakka tana. Wanni isaan sii galtee dhala Oromoo isaan Walloo keessatti akkasi fixan san Walla keessatti akkasitti rasaasaan dhawanii ajjeesan san ilmaan Oromoo dhume san arraan tana sii galtee warri nafxanyaa kun sagalee Oromoo dhumaatii nama keenyaa ni awwaalanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo sobni tokko dalagame yeroo sobaa ummata Oromoo maqaa balleessuu barbaadan sooshaal miidiyaa irratti ol baanii miidiyaa gurguddaa miidiyaa of harkaa qaban miidiyaa cubbuu kanaan sii galtee ummata Oromootii fi qabsoo Oromoo maqaa balleessuu irratti bobba'anii jechuudha. Oromoon bakka tana hin argine dhugaa dubbachuudhaaf. Namni keenya itti fayyadama sooshaal miidiyaa kanan beeku. Oduma laallee keessaa ba'uu beekna. Ammoo taphni sii galtee asirratti nurratti deemaa jiru tapha ajaa'ibaati. Waan tapha ajaa'ibaa nurratti deemaa jira. Garuu nuti sii galtee Feesbuukiin kun akka waan iddoo bashannanaa nu fakkaachaa jira. Amma jarattiin nafxanyaan kaampaanii sii galtee sooshaal miidiyaa Feesbuukii kana keessa nama qaxxarattee yoo ati Oromummaa kan calaqqistu taate yoo Oromummaa uummata Oromootiif kan sagalee taatu taate buloog nu tolchaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni Oromoodhaaf dubbatu namni rakkoo Oromoo dubbatu arraan tana sii galtee sooshaal miidiyaa kanarraa Feesbuukii kanarraa bahaa jira. Kana sii galtee Oromoon dhimma kana dubbachuu barbaachisa. Oromoon riba keessaa bahuu barbaachisa. Uummanni kun warri nafxanyaa kun qaama sii galtee hunda qindeeffatanii jiti karamiin Oromoo akka goonaa qopheeffatanii nurratti duulaa maqaa Oromoo balleessaa maqaa qabsoo Oromoo balleessaa Oromummaa maqaa balleessaa jiran jechuudha. Garuu nuti sooshaal miidiyaa Feesbuukii harkaa qabnu kanaan waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee sii galtee sabummaa teenyaa Oromummaa teenyaa akkamitti sii galtee guddifna akkamitti diina kana ofirraa dhorkinaa hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf. Sooshaal miidiyaa kanarratti ol baana akka waan bashannanaa saniif fudhanneetuma yaanaa jechuudha. Jarri ammoo tarsiimoo qaba sagantaa qaba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan ajaa'ibaati. Sakandii takka keessa sii galtee waan Oromummaa jiru kanaa fi Oromoo waan jiru kana jarri sii galtee maqaa balleessanii addunyaa bira qushaasheessuudhaaf qophii xumuranii jiran jechuudha. Godhaa jiran. Amma Feesbuukii kana gubbaa dhugaa dubbachuudhaaf nafxanyaa irratti buloogsi godhan. Nafxanyaan diina Oromooti. Nafxanyaan tankaleessa uummata keenya harkaa fi harma ciraa turte. Sirrii kun sii galtee ifaadha jechuudha. Kun ifaadha. Namni Oromoo kana jechuu qofaaf maaliif sii galtee warri Feesbuukii kun warra jibbaa Oromoo qabu warra nafxanyaa warra shanyii Minilik sii galtee achi keessa qaxxaranii yoo Oromoodhaaf dubbatte yoo ati sagantaa qabsoo Oromoo tana dubbatte buloog nama tolchaa jiran jechuudha. Kun sii galtee Oromoon ilaa hanqayoo miti uummata achi keessa taa'ee sooshaal miidiyaa kaampaanii garaagaraa kaampaanii Feesbuukii keessa taa'ee nama Oromoo buloog godhuu tana maaliif nuti yoo qabsaa'uu dadhabne? Maaliif qabsaa'uu dadhabne? Arraan tana sii galtee qabsoon jabduu sooshaal miidiyaa akka taate uummanni Oromoo beekuu qaba. Arraan tana sii galtee waan shira sii galtee Wallagga keessa gaggeeffameewu hanqam takkatti addunyaa geessan. Ilmaan Oromoo Walloo keessatti makiinaarraa artistoonni nafxanyaa buusanii gatan san sagalee san awwaaluudhaaf miidhama uummata keenya ka Walloo kadhume san awwaaluudhaaf
hangam takka sagantaa qopheeffatanii miidiyaa isaaniitiin gallaksanii hangam takka sii galtee Oromoo fi qabsoo Oromoo maqaa balleessuudhaaf hangam takka nurra dalagaa jiran laale. Namni keenya uumaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti Oromootu hedduu garuu akkamiin fayyadamnaa hin beeknu. Uummanni keenya sii galtee tana hubachuu danda'uu qabdan. Nurra dalagaa jiran. Daqiiqaa wayii dura Facebook kiyya abbaa biyyaa ka amma blog tolanii blog na tolan ambiraatiif wanni cufaniif nama jibbaa Oromoo qabu nama jibbaa Oromummaa qabu intala Minilik intala Haile Sillaasee intala sii galtee of tuultotaa sii galtee intala takkaatu sooshaal miidiyaa kana keessa jira jedhan. Warra kaampaanii Facebook keessa East Africa irratti Nairobi teessee jiranii nurra dalagaa jiran jechuudha. Yeroo ati waa'ee qabsoo saba kanaa dubbattu, waa'ee qabsoo Oromoo dubbattu, waa'ee Oromummaa dubbattu, yoo nafxeenyaa jettee isaan laalifu taate nama keenya darbaa jiran. Facebook warra nafxeenyaa halkanii guyyaa jibbaa Oromootii fi Oromummaatti bobba'ee dalagaa jira. Oromoo fi Oromummaa maqaa balleessuu irratti halkanii guyyaan duratti olola banaa jiran. Kun hin laalamu. Kana sii galtee hin cufan. Viidiyoo sii galtee Oromoo irratti hammeenya dalagame yoo Oromoon ol baaftee poosti goote dafanii kaasan. Viidiyoo nafxanyaan Oromoo gatte sooshaal miidiyaa kana gubbaadha taa'aa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maali kun? Maali kun? Kun maali? Maaliif discrimination akkanaa godhama warra kaampaanii Facebook maaliif Oromoo irratti maaliif loogiin akkana gaggeeffamti? Oromoon gaafachuu. Oromoon gaafachuu. Kanaaf uummanni keenya itti fayyadama sooshaal miidiyaa baruun barbaachisaadha. Nafxanyaan caasaa sii galtee karaa ittiin Oromoo fi Oromummaa baqaa balleessan tolchanii halkanii fi guyyaa nurra qophaa'anii nurra duulaa jiran. Nuti ammoo walirra duuluu irratti tokkoffaa. Maqaa wal balleessuu irratti tokkoffaa. Kanaaf maaliif warra sii galtee dhukatee gama teeknooloojii kanaan gama sii galtee waan Oromoo cufsiisu kanaan nurratti duulaa jiru kana maaliif Oromoon irree takka taanee maaliif ummata nurra duulsun nuti warra maaliif irratti hin duulle? Waa'ee Oromoo dubbachuu yakkaa miti. Waa'ee Oromoo dubbachuu yakkaa miti. Waa'ee Oromummaa dubbachuu yakkaa miti. Waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuu yakkaa miti. Isaan akka eekkaa godhanis sii galtee nurratti duulaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbachuu yakkaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana sabaaf dhaabbate. Waraana sii galtee Oromoo bira dabree Itoophiyaa tortortuu san sii galtee bilisoomsee mirga sabaaf sablammootallee eeguudhaaf waraana dhaabbate malee waraana sii galtee akka isaan jaan waraana shoror keessaa miti. Isreelii kana ni beekna. Addunyaallee hin beekti. Kanaaf karaa isaan sii galtee halkanii guyyaa Oromoo maqaa cabsuu fi qabsoo Oromoo tara balleessuu irratti duula isaan banaa jiran. Mee namni keenya sii galtee sooshaal miidiyaa kana gubbaa hedduudhaan maartan. Maaraftan. Ban namni keenya sii galtee waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee Oromummaa kana bar sheer godhaa jennee wal kadhannaa bar sheer godhaa. Rabbi jaa sheer godhaa sii galtee. Waan diin Islaamoo taates sheer godhaa jennee wal kadhanna. Ammoo isaan sagantaa qaban jechuudha. Kan sooshaal miidiyaa kanarra baay'inaan qabne sagantaa qaban, sagantaa nama balleessuu qaban, sagantaa Oromummaa balleessuu qaban, sagantaa Islaamummaa balleessuu qaban. Kana sii galtee namni keenya dammaquu barbaachisa. Dammaquu abshaala ta'uu barbaachisa. Dirree sooshaal miidiyaa kana gubbatti yookaan baatu taate gamana laaltus gamas laaltus Oromoo markite. Garuu akkamitti waan kana fayyadamnee diina kana firraa dhoorkina akkamitti sii galtee diina Oromoo maqaa cabsu jiru kana diina Oromoo maqaa balleessu jiru kana
akkamitti dura dhaabbannee firraa dhorkinaa hin beeynu oduu barbaanna oduu laalleetuma sii galtee achuma gubbaadhaa dafnee baanaa jechuudha. Kaamiti sooshaal miidiyaan isaan dura dalagaa jiran nama Oromoo sii galtee kan sagalee saba kanaa ta'ee taa'aa jiru nama saba kanaaf dubbatu nama qabsoo Oromoo dubbataa jiru buloog godhaa jiran jechuudha. Ganamuu sii galtee buloog godhaa jiran maaliif hin dammeenye Oromoon? Dogongora sii galtee namni tokko qabu fakkeenyaaf dogongora godinni tokko yeroo dogongore walirra kaanee wal balleessuu fi sii galtee bakkaa walaquu irra dalaynaa jechuudha. Dogongora godinni tokko walirra barbaanna yeroo akkasii sii galtee wal yaamnee dhufnee shira ifumaaf wal balleessuu kanarratti ni bobbaana. Garuu diina sagalee Oromoo tana ugguru jiru kana firraa dhorkuu maaliif dadhabne? Iflaali bro. Eessa akka jiru iflaali. Uf duuba akka jiru iflaali. Taphan dura deemaa jiru laali. Yoo silkii fayyadamuu hin beekne nama sii galtee si bira jiru ka silkii beeku akkaataa sooshaal miidiyaa kanatti fayyadaman nama gaafadhu bare. Taphni sii galtee gamanaan dura deemaa jiru tapha ajaa'ibaati. Kanaaf Oromoon akka Islaamaattis uummanni keenya akka Islaamaa tapha sii galtee nafxanyaan duratti oofu jirtu tapha Islaamummaa fi Oromummaa Itoophiyaa keessaa balleessuu irratti gama sooshaal miidiyaa kanaan wanni isaan godhaa jiran wallaayyoo miti. Yeroo isaan shira uummata Oromootii fi uummata Islaama Itoophiyaa irratti shira isaan yeroo labsan warri sooshaal miidiyaa warri feesbuukii humaan dubbatanii jechuudha. Yeroo haasa'u jibbaa gallakkisan isaanumaan hin dubbatan sii galtee intala isaanii intala nafxanyaan qaxxaratte sii galtee Oromiyaa keessatti afaan Oromoo xiqqoo bayitu caccabaa taakkasiisan sii galtee akka Itoophiyaatti akka East Afrikaa bakka buusanii jiran jechuudha. Nurra dalagaa jirti isiin tun. Nurra dalagaa jirti. Sagalee uummata Oromootiif akka hin taane nu balleessaa jirti. Intalti Minilik nu balleessaa jirti. Intalti Teediroos nu balleessaa jirti. Kaampaaniin sii galtee warri feesbuukuun qaxxaranii Oromoon sagalee akka hin taane rakkoon Oromoo ifa akka hin baane nurra dalagaa jiran. Kanaaf biliis Oromoon sii galtee addunyaarra jirtan dhimma kana itti yaadaa. Dhimma sii galtee jajjabaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf nuti waa'ee qabsoo Oromoo sii galtee haqa qabdii dhugaa qabdi. Waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuun yakkaa miti. Garuu yakka kaleessaa waa'ee nafxanyaatii fi waa'ee Minilik dubbachuun seenaa hammeenyi isaan kalee godhan jechuudha. Kanani dubbannarrillee borullee. Biyya san keessatti warri nafxanyaa kun seenaa hammeenyaa qaban sabaa-sablammoota kana hunda biratti. Biyya Itoophiyaa san sii galtee biyya kiristaanaa biyya sii galtee Islaamni keessa hin jirre. Biyya sabni tokkolleen keessa hin jirre sabni Amaaraa malee kan jiru sii galtee waan akkasii seenaa hammeenya akkasii qabanii waa'ee nafxanyaa balaaleeffan. Nafxanyaan sii galtee tan kaleessa haadha Oromootii fi manguddoo Oromoo gootota Oromoo harka irraa cirtee harmee irraa cirte. Kanaaf seenaa akkanaati. Seenaa hammeenya isaan nu godhan tana hin dubbatinaa jechuun kunuu sii galtee yakka caalu jechuudha. Kana godhuudhaaf intala Minilik intala Teediroos takalee abbaan isii harka namarraa cire warri feesbuukii kun as keessa qaxxaranii nama Oromoo jibbaa Oromoo irraa waan qabduuf bulook nu godhaa jirti jechuudha. Kun sii galtee diskiriimineeshinii akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Oromoon kanaaf sii galtee sagalee teessan ol kaasaatii mirga keenyaa falmannu. Uummanni kun sii galtee karaa hundaanuu jibbaan isaan Oromoo fi qabsoo Oromoo irra godhaa jiran waan ajaa'ibaati. Hammeenyi Oromoo irra gaggeeffamu hammeenyi sii galtee Walloo keessa gaggeeffamu ni dhokeessan. Filmii ammoo sii galtee Wallagga keessa dalagame san akka waan waraanni bilisummaa Oromoo nama san fixeetti addunyaarra labsanii sii galtee maqaa qabsoo Oromootii fi maqaa Oromoo balleessuu irratti hanqamta akka dalagaa jiran. Maal godhaa jirta meeti? Maal godhaa jirta? Miidiyaan Oromoo maal godhaa jira? Maali hirribni miidiyaan Oromoo keessa jiru kun? Maali miidiyaan akkana? Miidiyaan Oromoo hojaan maal? Isaan miidiyaa sii galtee gama yuutuubiitiin gama hundaanuu sii galtee afaan addunyaa kanaan Oromoo fi qabsoo Oromoo balleessuu irratti halkanii guyyaa hojjechaa jira. Maali miidiyaan Oromoo? Maaliif nama afaan tokko bichaa dubbatu miidiyaa Oromoo irra qaxxaruun barbaachisa? Afaan hunda qaxxaraa.
afaan amaaraa afaanuma hundaa afaan addunyaa kanarratti warri miidiyaa Oromoo ifiin jedhu qaxxartanii siigaltee niwusiinis gama hundaanuu akkuma isaan olola maqaa nurra balleessuu nurra gaggeessaa jiran nutilleen siigaltee dhugaa qabnu addunyaadhaaf ibsuun barbaachisa. Kana godhuudhaaf yeroo hundaa'u afaanuma Oromoo qofaan nama oduu dabarsu walitti qabnee siigaltee dhiyeessuun hin barbaachisu jechuudha. Afaan addunyaa hundaan oduu fi rakkoo Oromoo akka dhagaan godhuutu barbaachisa. Kana siigaltee Oromoo irratti hojjechuutu barbaachisa. Kanaaf arraan tana siigaltee gama miidiyaatii fi gama yuutuubiitii fi kana hundaan jarri nu caalanii jiran. Filmii siigaltee Wallagga keessatti gaggeeffamte, Gimbitti gaggeeffamte, arraan tana filmii san tottolchanii hangam takka qabsoo Oromoo gufuu ta'uu fi Itoophiyaa keessatti qabsoon Oromootun akka waan loogii Islaama irrattis gaggeessitu, akka waan siigaltee Musliima balleessituu fakkeessanii hangam takka ololaa turan. Ololli isaanii garuu bakka hin geenye. Garuu addunyaa tana biratti siigaltee arraan tana United Nations labsii baaftee jirti haa qoratamtu jettee maali kun siigaltee olola isaan miidiyaa ifarkaa qaban miidiyaa cubbuu kanaan olola gallaksanii jitu arraan tana fiti. Oromoon siigaltee miidiyaa hedduu qabdi. Miidiyaa faayidaan qabne jechuudha. Miidiyaa siigaltee afaanuma lookaalii ta'een waa dabarsin. Afaan addunyaati miidiyaan siigaltee Oromoo jabaan hojjechuu qaban. Hojjechuun barbaachisaa. Amma miidiyaan siigaltee hegeree akka hegereetti ilaallu amma shabboo miidiyaa siigaltee gara fuulduraatti hegeree qabu. Shabboon miidiyaa jaba dhugaa dubbachuudhaaf. Gammeelleen jabaadha, shabboolleen jabaadha. Kanaaf isin haala mijaawaa waan qabdaniif afaan siigaltee addunyaan dhageessuun oduullee dabarsuun barbaachisa. Gama kanaan itti jabaadha shabboo miidiyaa. Kanaaf OMN fi garri kaanis miidiyaa gandaa ta'uu irraa ba'uu qaban jechuudha. Hundinuu keelloonis miidiyaa saba kanaaf dalagu miidiyaa rakkoo uummata Oromoo addunyaa beeksisuu qaba jechuudha. Miidiyaa siigaltee afaanuma Itoophiyaa keessatti afaanuma siigaltee afaan Oromootii afaan Amaaraa bichaan oduu dabarsuun hin barbaachisu. Afaan addunyaa kana hundaan siigaltee afaan Afrikaa keessaa Kiswaayilii kanaan siigaltee oduu fi waa'ee rakkoo biyya keessa jirtuu fi waa'ee Oromootiif Oromummaa kan addunyaa barsiisuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf barbaachisa. Arraan tana siigaltee nafxanyaa kan qabne miidiyaa fi yuutuubii harkaa qabaniini olola guddaan dura gaggeessaa jiran kana Oromoon ofirraa arguu qabdi. Piliis silkii teessan siigaltee yoo hin beeynellee wal garsiisaa akkaataa siigaltee diina kana sooshaal miidiyaa kanarratti ofirraa dhorkinu irratti haa qabsoofnu jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaa ta'a.